Nagaan isiniif haa ta'u, ani Dr. Daawitii Hakiima Yaala Sammuutii. Guyyaa har'aa mata duree addunyaa kanarraa miliyoonota miidhu waa'ee dhibee sammuu mari'anna. Maaltu dhibee sammuuf nama saaxilaa gadi fageenyaan ilaalla. Utuu kallattiin gara ka'umsa dhibee sammuutti hin darbin mee gabaabsinee dhibeen sammuu maal akka ta'e haa ilaallu. Dhibeen sammuu dhibeelee hedduu garaagaraa ta'anii amaloota waloo armaan gadii waliin qabanidha. Akkaataa fi dandeettii yaaduu sammuu jijjiiruu, akkatti namichi eenyummaa ofii hubatu jijjiiruu yookaan miidhuu, akkatti namichi addunyaasaa jechuun namoota naannoo isaa fi hojii isaa keessatti isa qunnaman hubatu jijjiiruu yookaan miidhuu, miira namichaa fi akkaataa ibsannaa miira isaatii jijjiiruu, gochaa yookaan amala namichaa jijjiiruu. Isaanis dhibee dhiphinaa yookaan anxiety disorder, dhibee gaddabbuu yookaan depression, schizophrenia fa'aa kan of keessatti hammatudha. Tokkoon dhibee sammuu sadarkaa hammeenya garaagaraan haa ta'u malee wantootuma armaan olii kana gochuun kan namicha miidhan. Dhibeen sammuu dhibeelee faca'insa olaanaa qabanii fi dararama hamaa dhukkubsataa fi maatiirra darbee biyyarra geessisuu danda'an keessaa tokkodha. Maarree dhibee kana maaltu namatti fida? Gaaffii kana deebisuun furmaata yookaan yaala dhibee kanaa hubachuuf, barbaaduuf akkasumas irraa of ittisuuf murteessaadha. Seenaarraa akka hubannutti ka'umsa dhibee sammuu kanaatiif namootni yaada garaagaraa qabaataa turan. Kanumaan wal qabatee akka yaada isaaniif wanta furmaata jedhan kaa'aa turan. Kanaan dhibamtootni dhibee sammuu maqaa wallaansaatiin gidiraa dhala namaaf hin malle keessa darbaa turan. Har'as ka'umsi dhibee kanaa wal falmisiisaa jiraatus sadarkaa qarooma har'a irra jirru kanaan dhibeen sammuu kamiyyuu bu'aa walitti dhufeenya rakkoolee gurguddoo sadiiti kan jedhu irratti garee caalmaan walii galu. Rakkoolee gurguddoon sadan kun rakkoolee xiinlubbuu yookaan biological factors, rakkoolee xiinsammuu yookaan psychological factors, rakkoolee naannoo irraa dhufan yookaan environmental factors kan jedhamanidha. Mee tokkoon isaanii gadi fageenyaan haa ilaallume. Inni jalqabaa rakkoo xiinlubbuu yookaan biological factors isa jennu yoo ta'u, sammuun namaa qaama garmalee walxaxaa ta'edha. Niwuroonota biliyoona 80 olii fi bakkatti walitti dhufeenya niwuroonotaa yookaan synapse kan jedhaman tiriliyoona 100 olirraa kan ijaaramedha. Hojii isaa idilee yaaduu, hubachuu, miireffachuu fi qaamota kan to'achuuf niwuroonotni kun ergaa waliif dabarsuu qabu. Ergaa kana keemikaalota yookaan neurotransmitters kan jedhaman fayyadamuun walii daddabarsu. Maarree salphaatti kan hubachuu dandeenyu sammuun namaa fayyaan turuuf fayyaan niwuroonota kanaa kan eegame, keemikaalotni kunis madaala isaanii kan eeggatan ta'uu qabu. Jarri kun immoo akkuma qaama keenya kamiyyuu waan baay'een miidhamuu malu. Egaa wanti madaala keemikaalotaa kana jeequ kamtuu mallattoolee dhibee sammuu akka namarratti mul'isanidha kan amanamu. Amantaa kanaan egaa qorichootni garaagaraa dhibeelee sammuuf kan ajajaman. Ijaarsii fi akkaataan hojii sammuu qaamota keenya kamiinuu caalaa walxaxaa ta'uu irraa kan ka'e kallattiin keemikaalota kana safaruun dhibee sammuusa kana keessatti keemikaala isa kanatu haganaan jeeqame, niwuroonii yookaan sirna narvii kanatu jeeqame jedhanii himuun rakkisaa ta'us qorichoota keemikaalota kana taargeet godhachuun hojjetaman irraa bu'aa argamaniin gaheen isaan fayyaa fi dhibee sammuu keessatti qaban arguun ni danda'ama. Akkuma armaan olitti jechuuf yaale wantoota baay'eetu jeeqamuu sirna niwuroonotaa fi keemikaalota kanaa fiduu mala. Isaan keessaa muraasa haa ilaallume. Inni jalqabaa fi murteessaan niwuroonota dadhabaa yookaan saaxilamuu maatiirraa dhaaluudha. Dhibeen sammuu maatii keessa akka deemu jechuun jiiniidhaan maatiirraa ijoolleetti akka daddarbu beekamaadha. Fakkeenyaaf dhibeen skizofreeniyaa maatii jalqabaa haadha yookaan abbaarra yoo jiraate carraan ilmi isaanii yookaan intalli isaanii dhibee kanaan qabamuu seetii 10% ta'a. Kan silaa uummata bal'aa keessatti faca'insi isaa 1% qofa ta'e. Dhibee gaddabbuu yookaan depressionis yoo fudhannee ilaalle namni haadha yookaan abbaa dhibee gaddabbuu yookaan depression qabu keessaa dhalate haga parsantii 40 carraa dhibee gaddabbuutiin qabamuu ni qabaata. Haala kanaan daa'imni maatii isaarraa jiinii dhibee sammuutti nama saaxilu dhaale tokko dhibee sammuu battaluma sana qabaatatu hin ta'in sirna narvii fi oomisha keemikaalota sammuu dadhabaa muddama yookaan stress jala dhaabbachuu hin dandeenye kan dhibee sanatti isa saaxiluudha kan inni qabaatu. Kanaaf namichi kun dhibee sammuutu hin ta'in saaxilama dhibee kanaaf qabu dhaalee jechuudha. Namni kun namoota dhibee sammuu yookaan dhibee wal fakkaataa maatii keessaa hin qabneen gaafa wal bira qabamu muddamuma muraasaan mudannoo jireenyaa salphaadhumaan sirni niwuroonota isaatii jeeqamuu jalqabu keemikaalotni isaas madaala isaanii dhabu. Kanaan mallattoolee dhibee agarsiisuu mala jechuudha. Kan biraan balaan rukuttaa yookaan kufaatii sammuurra ga'uun fayyaa niwuroonotaa fi madaala keemikaalota kanaa jeequun mallattoolee dhibee sammuuf nama saaxiluu danda'a. Dhibeelee jajjaboon garaagaraas keemikaalota kanaa fi sirna niwuroonota kana jeequu danda'u. Fakkeenyaaf muraasa isaanii haa ilaallume. Ni jalqabaa infekshinii. Infekshiniin qaama kamirraayyuu ka'ee sammuu ga'uu danda'u kamiyyuu mallattoolee dhibee sammuu akka namni agarsiisu gochuu danda'a. Fakkeenyaaf HIV/AIDS. Kan biraan rakkooleen xannachoota akka taayiroid, adreenaal, pituutaarii jeequmsa sammuutiif nama saaxiluu danda'u. Dhibeewwan narvii kanneen akka strook, gaggabdoo, paarkinsan, alzaayimerii fi kan kana fakkaatan illee dhibee sammuutiif nama saaxiluu malu. Xannachootni sammuu keessatti biqilan kan kaansariirraas ta'e waan biraarraa dhufuu malan mallattoolee dhibee sammuu namni sun akka agarsiisu gochuu danda'u. Walumaa galatti rakkooleen xiinlubbuus ta'e xiinsammuu kan guddina fayyaalessa sirna niwuroonotaa fi keemikaalotaa kana danquu malan marti sirni kun stress dandamachuutti dadhabaa fi
dhibee sammuuf saaxilama akka ta'u isa gochuu danda'u. Rakkoolee gurguddoo sadan dhibee sammuuf nama saaxiluun beekaman keessaa xiinlubbuu yookaan biological factors ilaalleerra. Inni lammataa rakkoolee xiinsammuu yookaan psychological factors isa jennuunidha. Rakkoolee xiinsammuu kana yeroo ilaallu xiinsammuun wantoota armaan gadii of keessaa qaba. Inni jalqabaa akka itti namichi of ilaalu yookaan of hubatu. Akkas jechuun nama akkamitti jedhee of yaada namni sun nama dadhabaa waan galleef moo nama dafee waa hubatu jedhee of ilaala. Nama rakkoo hin dandeenye jedhee moo nama rakkoof gadi hin jenne jedhee of ilaala. Akka itti namichi of ilaalu yookaan of hubatu jechuun akka itti namichi sun deddeebi'ee waa'ee ofiitti yaadu. Inni lammataa akka itti namichi naannoo ofii ilaaluudha. Naannoo kootti namootni argaman aanteen, hiriyaan, ollaan namoota naaf oo'an moo kan natti malan, kan na kabajan moo kan na salphisan, kan ana tajaajiluu qaban moo kan wal tajaajiluu qabnu isa jedhu irratti hubannaa yookaan ilaalchi namni tokko qabu xiinsammuusaa agarsiisa. Waa'ee xiinsammuusaatii dubbata. Walumaa galatti xiinsammuu yoo jennu ofis ta'e naannoo ofii darbee addunyaa ofii akka itti namni yaadu ilaalu yookaan hubatu jechuu keenya. Akka itti namni tokko mataa ofii naannoo ofii darbee addunyaa ofii kanatti hubatu jireenya isaa keessatti gahee guddaa qaba. Jaallannus jibbinus akka itti nuti waa hubannutu miira yaadaa fi amala keenya to'ata. Fakkeenyaaf namni martuu mortuudha jedhee kan yaadu nama amanee nama waliin hojjetee jiraachuu ni rakkata. Maarree xiinsammuu madaalawaa fayyaalessa qabaachuun fayyaa sammuuf baay'ee murteessaa akkuma ta'e rakkoon xiinsammuu jeeqama sammuuf gahee olaanaa taphata. Rakkooleen xiinsammuu dhibee sammuu akka dipireeshin, dhiphinaa fi kan kana fakkaataniif nama saaxiluun beekaman ofitti amanuu dhabuu, yaada hir'ataa yookaan negatiif ta'e deddeebisanii yaaduu, sodaa kufaatii, hubannaa dabaa yookaan cognitive distortion qabaachuu, muda maleessummaa hamaa keessa jiraachuu fi kan kana fakkaatanidha. Rakkooleen xiinsammuu kun baay'inaan muuxannoo nuti haala guddisaa keenyarraa argannu irraa kan nu mudatan yoo ta'u, muuxannoon yeroo keessaas sababa rakkoolee xiinsammuu kanaa ta'uu mala. Sadaffaan rakkoolee naannoo irraa ka'anii yookaan environmental factors. Rakkoolee naannoo irraa ka'an kan dhibee sammuuf nama saaxilan keessaa inni jalqabaa rakkoo hawaasummaati. Rakkoon hawaasummaa moggeeffamuu, loogii fi hiyyummaa namarraan ga'uun jireenya miira qoofummaan guutametti nama dhiiba. Kun immoo dipireeshinii fi dhiphina hamaaf nama saaxiluu mala. Keessumaa umurii ijoollummaatti sababa kamiinuu loogiin yookaan moggeeffamuun hiriyootaan saalfeffamuun namarra ga'uun fuulduratti dhibee sammuuf saaxilamaa nama taasisa. Aadaa fi duudhaa badaa ta'e keessatti guddachuu. Fakkeenyaaf hawaasa humnaa ol waan ati hin dandeenye ol guddisee sirraa eegu. Sadarkaa miidhaginaa ta'uu danda'a, sadarkaa qabeenyaa yookaan milkii ta'uu danda'a. Hariiroo hawaasummaa wal kabajuu irratti, walii ho'uu irratti, wal hubachuu irratti hundaa'e dhabuun jireenya qofummaatti si dhiibuu irra darbee dhibee sammuutiif si saaxiluu mala. Akkasumas gudeedamuun yookaan miidhaan qaamaa hamaa ta'e namarra ga'uun saaxilama namni tokko dhibee sammuutiif qabu ni dabala. Naannoon jireenya keenyaa araadaaf saaxilamaa yoo ta'e nutis araadaaf saaxilamuun keenya ni dabala. Akkasuma carraan dhibee sammuutiif saaxilamuu keenyaa ol ka'a jechuudha. Kan biraan jijjiirama haala jireenyaati. Jijjiirama jireenyaa gurguddoo kanneen akka bakka jireenyaa yookaan hojii yeroo dheeraadhaaf hojjechaa turan jijjiirrachuu, gaa'ela godhachuu yookaan gaa'ela ofii diiguu, akkasumas nama jaallatan namatti siqan du'aan of biraa dhabuun wantoota muddamaaf nama saaxiluun gara dhibee dipireeshinii fi dhiphinaatti nama geessuu danda'anidha. Akkuma walitti dubbachuuf yaale dhibeen sammuu maatiirraa namatti ce'uu kan danda'u ta'us kan dhaalamu dhibichatu hin taane saaxilama namni dhibichaaf qabudha. Akka jechuun jiinii dhibee sammuuf si saaxilu qabaattus maatiin kee dhibee sammuu qabaatanis mallattoolee dhibee sammuu sirratti mul'achuu dhiisuu malu. Ati namoota biroorra dhibee kanaaf saaxilamaadha malee dhukkubsataa dhibee kanaa miti. Gaheen taatee naannoorraa nu mudatu yookaan environmental factors yeroo kana ifee mul'ata. Maarree mallattoolee dhibee sammuu mul'isuuf saaxilama xiinlubbuu qabaachuu qofti gahaa miti. Wantoonni jireenya keenya keessatti nu mudatanis gahee mataa isaanii qabu jechuudha. Akkasumas dhibee sammuu qabaachuuf saaxilama xiinlubbuu qabaachuun dirqama miti. Rakkooleen xiinsammuu fi hawaasummaa humna kee ol ta'an gaafa si mudatan xiinlubbuu kee jeequun gara dhibee sammuutti si geessuu malu. Egaa wantootni dhibee sammuuf nama saaxilan hedduu fi walxaxoo ta'uu hubattaniitu jedhee namana. Akkasumas dhibee sammuu qabaachuuf wanti tokko qofti gahaa ta'uu dhiisuusaa qabxiillee isin hubachuu qabdan keessaa isa guddaadha. Waan dhaggeeffattaniif galatooma yeroo gaarii qabaadhaa.